Nagaanii hunduma keessaniif haa ta'u akkam jirtu. Ani Fedhasaa Maammoon jedhama. Koree kan gargaarsa lixa Oromiyaa keessumaa immoo beegii fi qondaalaa yeroo rakkinaatti bukkee dhaabbachuudhaaf qindaa'an keessaa nama tokkodha. Iddoo kanatti egaa kan hin argamee fi namoonni biyya garaagaraa ardii garaagaraa teessanii harka keessan diriirsitanii maallaqaa fi gosa garaagaraa qoricha haa ta'u nyaata haa ta'u nu bukkee dhaabbachaa turtan galateeffachuudhaafidha. Yeroo darbe akkuma beekamu naannoo beegiif qondaalaatti lixa Oromiyaatti walumaa gala dhibee busaa mudateen rakkoo hedduun hawaasa keenya quunnamee ture. Sanatti bukkee dhaabbachuudhaaf hundumti keessan kaatanii waan nu bukkee dhaabbattaniif waan nu wajjin taataniif guddaa galatoomaa isiniin jechuu jaallanna. Gara fuulduraattis rakkoon akkasii gaafa mudatu gargaarsi keessan tumsi keessan akka nurraa addan baanee asumaan kabajaan isin gaafachuu barbaada. Fayyaa ta'a. Akkam jirtu nagaa keessanii an maqaan koo Abuluu Guutaan jedhama. Gurmuu tola ooltota ijoollee beegii fi qondaalaa keessatti garee yookiin koree ta'een hojjedha. Akkuma yeroo darbee hawaasa keenya Wallagga lixaa keessumaa aanaalee beegiif qondaalaa weerarri busaa mudatee rakkoo hamaan qaqqabee ture. Yeroo sanatti nus karaa adda addaatiin hiyyannee karaa sooshaal miidiyaa hawaasaatiin illee ergaa keenya dabarfataa turre. Isin immoo karaa adda addaatiin biyya adda addaarraa namoonni adda addaa karaa adda addaatiin kun waldaadhaan karaa goofandiitiin karaa adda addaatiin afooshaalee adda addaatiin wal taatanii gargaarsa hawaasa keenya qaqqabsiistanii jirtu karaa keenyaan jechuudha. Nus wanta isin nutti laattanii amanamummaadhaan annee guyyoota 21f jalqabaa itti aanee immoo guyyoota 7f hakiimota erginee qorichoota kana dhukkubsataa biraan ga'uu dandeenya jirra. Ammas waan kana gootaniif guddaa galatoomaa isiniin jenna. Ammas yeroo adda addaatti rakkoon adda addaa hawaasa keenya irra ga'ee waan tureef hawaasi keenya rakkoo sana keessaa dandamatee hin baane yoo danda'ame karaa adda addaatiin ammallee ijoollee keenya barumsa irraa badan dhukkubsatanii jiran warreen adda addaa kana akka bira dhaabbannu isiniin jenna. Waan amma ammaatti gootaniif guddaa galatoomaa isiniin jenna. Hawaasi keenya yoomillee taanaan kan inni eeggatu ijoollee masaati. Kanaaf hawaasni Oromoo biyya adda addaa irra jiraattan ammas taanaan gargaarsa keenya hawaasa Wallaggaa irraa harka keessan akka hin kaafne isiniin jenna. Waan amma ammaatti gootaniif galanni keessan guddaadha. Ulfaadhaa. Akkam jirtu fayyaa keessanii ani Waaqtolaa Maammoon jedhama. Har'a kan iddoo kanatti argame koree gurmuu beegii fi qondaalaa bakka keessaa isa tokko ta'een akkuma kanaan dura beekamu dhibee naannoo keenya beegii qondaala gidaamii naannaa sanatti hawaasa keenya mudate hawaasni keenya biyya alaa biyya keessaa jirtan xiqqaa guddaa beekaa wallaalaallee osoo hin jedhin dhibeen maatii keenya dhibee keenya rakkinni maatii keenya jechuun hawaasa keenya bira dhaabatan galateeffachuuf egaa guddaa ulfaadhaan isiniin jedha. Namoonni wanta qabdaniin yaadaan illee otoo of hin tuffatin maallaqaan illee hawaasa keenya bira dhaabatan akka wanta waaqaaf liqeessitanitti of ilaaluu qabduun jedha. Egaa namni waaqarraa liqii qabu immoo yeroo hundaa gammadaadha. Ulfaadhaan isiniin jedha. Ashamaa akkam jirtu ani maqaan koo Ittafaa Guddinaan jedhama. Gartuu tola ooltummaa beegiif qondaalaa keessatti koree ta'een hojjedha jechuudha. Gareen kun kan inni dhaabbatee fi namoota aanaa beegiif qondaalaa keessatti dhibee busaadhaan dararamaa turan akkasumas beelaan rakkachaa turanii qaqqabuudhaa fi gargaarsa biyyoota adda addaa irraa walitti qindeessee erguudhaaf kan inni dhaabbate. Kanaaf nus garee kana bakka buunee gargaarsa biyyoota adda addaa irraa ardii hundumaarraa dhufaa turanii qindeessinee qoricha barbaachisaa binnee naannoo sanatti ergineerra. Qoricha qofaas miti ogeessota fayyaa naannoo sanatti deemanii tajaajilan erginee hojii guddaa hojjenneerra jechuudha. Kanaaf gargaarsi kun kan inni dhufe immoo biyyoota garaagaraa irraa dhufanii namoonni gargaarsa kana nuuf ergitan guddaa galatoomaa isiniin jenna. Nus amanamummaadhaan gargaarsa dhufee uummata sana qaqqabsiisnee jirra jechuudha. Kanaaf thank you so much guddaa galatoomaa isiniin jechuudhaaf argamne jechuudha galatooma. Akkam jirtu nagaa keessanii ani maqaan koo Nimoonaa Addunyaan jedhama. Koree gargaarsa beegii qondaalaaf gidaamiidhaaf qophaa'e keessaa nama tokkodha. Gargaarsa kanaan dura nu gootan hunduma isaatiif galatoomaa isiniin jecha asichitti immoo wanta nu barbaachisu rakkina uumamu irratti gaafa hojjennu akka nu gargaartaniif adaraa isiniin jechuun barbaada. Galatoomaa. Ashamaa akkam jirtu nagaa keessanii namoota asitti argitan kuni nuyi koree gartuu tola ooltummaa beegiif qondaalaadhaaf hundaa'ee turedha. Gareen kuni kan inni hundaa'eefis rakkina lixa Wallaggaa keessumaa immoo aanaa beegiif qondaalaa keessatti uumamee ture. Innis dhibee busaadhaa fi beela mudatee ture. Uummata sana qaqqabuudhaaf jecha gargaarsa biyyoota garaagaraa irraa kan dhufaa ture gartuu qindeessaa turedha. Kanaaf gartuun kun egaan gargaarsa biyya adda addaa irraa dhufe qindeessee gara sanatti qoricha bituudhaan ergee jira. Qoricha qofas immoo miti ogeessota fayyaa gara sanatti ergee guyyoota hedduudhaaf achi turanii akka tajaajilan taasisnee jirra jechuudha.
Gargaarsi kun kan inni dhufee biyyoota garaagaraarraa keessumaa immoo gargaarsa kana kan nu qaqqabsiisanii inni jalqabaa Oromiyaan Community Association of Northern Alberta yookiin Okaanaa kan jedhamu gargaarsi iddoo sanarraa nu qaqqabee doolaaraa Ameerikaa 8,000 yookiin immoo qarshii Itoophiyaatti yeroo jijjiiramu qarshii 648 nu qaqqabsiisanii jiru jechuudha. Kanaaf guddaa galatoomaa isaaniin jenna. Kana qofaas miti hawaasa baqattoota Oromoo biyya Masir jiraatanis gargaarsa nu qaqqabsiisaniiru. Isaanis qarshii 1,158,500 nu qaqqabsiisanii jiru. Isaanin illee guddaa galatoomaa ittiin jechuu barbaanna. Kana qofaas miti GoFundMeedhaan immoo kan qindaa'ee dhufe keessumaa immoo karaa luba Tamasgeenii kan nu qaqqabe jechuudha. Tamasgeen karaa luba Tamasgeen Mangashaa kan nu qaqqabe qarshii Itoophiyaatti birrii 600,000 15,573 nu qaqqabee jira jechuudha. Isaanin illee guddaa galatoomaa ittiin jechuu barbaanna. Kana qofa miti gaan biyya keessaaf biyya alaarraati namoonni akkaawuntii kenname irratti walitti qabanii nuuf ergaa turanii nuyis amanamummaadhaan gargaarsa nu bira dhufe kana qindeessinee hawaasa qaqqabsiifnee jirra. Kanaaf ulfaadhaa guddaa galatoomaa jenna. Keessumaa immoo qorichi kunis akkamittiin akka bitamee akkamittiin akka qaqqabame immoo obboleessi keenya Abuluun itti dabalee nuuf kaasuu danda'a. Guddaa galatoomaa anillee maqaan koo Abuluu Guutaan jedhama. Garee kana keessatti koree ta'eetiin hojjedha. Akkuma obboleessi keenya kaasee yeroo weerarri busaa hawaasa keenya Wallaggaa irratti qaqqabee keessumaa aanaalee Begii, Qondaala, Gidaamillee dabalatee jechuudha. Hawaasa baay'ee miidhe keessatti nus gara keessanitti iyyannee isinillee harka keessan bal'istanii gargaarsa karaa adda addaatiin nu qaqqabsiistanii jirtu. Nullee gargaarsa isin nuuf ergitan kana qoricha marsaa sadiin maallaqa biyya adda addaarraa nutti ergitaniini binnee erginee jirra. Kan marsaa lammaffaa gabaasa isaa hojjennee dhiyeessinee jirra. Inni kun immoo kan marsaa tokkoffaa jechuu kooti. Inni kun irra jireessaan amma kan irratti xiyyeeffannee kan marsaa lammaffaati. Innis tokko gargaarsi kan nu qaqqabe karaa hawaasa North Alberta hawaasa koominiitii Oromoo kan Kanaadaa jiraatu jechuudha. Okaanaa karaa isaaniitiin birrii Itoophiyaa 648 karaa obboleessa keenya ifaatiin nu qaqqabsiistanii baay'ee galatoomaa isiniin jennaa. Nullee adaraa isin nutti amantanii nutti laattan galfata amaanaa sana hawaasa keenyaan qaqqabsiifne kunoo moodelli isaallee akkasitiin jarris moodelatti nu kutanii jiru. Inni gara biraan immoo xalayaa galateeffannaa nu barreessanii jiru. Xalayaa beekamtii jechuudha. Kanaaf hawaasa naannoo Okaanaa jiruun hedduu galatoomaattiin jenna. Itti aansuudhaan karaa luba Mangashaa karaa GoFundMeetiin kan walitti qabame Ameerikaarraa jechuudha. Luba Tamasgeen Mangashaa dhiifama. Karaa isaaniitiin kan walitti nu qabame qarshii amma armaan olitti eerame kana isas biyyoota adda addaarraa kan Gibx laalleen dhufeen jira. Biyyoota adda addaarraa kan walitti qabame walumatti eda'uudhaan qoricha qarshii miliyoona 1,950 erginee binnee erginee jirra. Kana qofas toon taane immoo maallaqa isin nutti ergitan kanarratti dabalataan qoricha bitachuu qofallee toon taane kun inkaashiidha. Inkaayindii immoo nuti addanaa namoota adda addaarraa kadhachuudhaan hospitaalota adda addaarraa karaa adda addaatiin hawaasa keenya bira qaqqabsiifnee jirra. Maqaa keessanillee achitti kaafnee hawaasi sun baay'ee isin eebbisee jira. Guddaa galatoomaa isiniin jenna gargaarsa nu gootanii fi ammas taanaan keessumaa hawaasni keenya biyya alaa jiraattanii hawaasi kun waggoota 4-5 darbeef lolarra waan tureef baay'ee nu jalaa miidhamee jira. Manni barumsaa diigamee jira. Hospitaalonni duwwaa ta'anii jiranii. Kellaan fayyaa guutummaa guutuutti health centeriin illee akkuma kana hojii ala ta'anii waan jiraniif barnoota irratti karaa bishaan dhugaatii nyaataan sababa kanaatiin gifirrii, taayifoid, taayifas inni gara biraan immoo dhibeewwan daddarboo ta'an hedduun hawaasa kana qaqqabanii jiru. Ammas taanaan hawaasi kun waaqa gaditti harka keessan eeggataa karaa danda'ameen tokkummaa keessan jabeessaati hawaasa kana bira dhaabbadhaati seenaa inni hin beekne isa qaqqabe kana akka seenaa gootanii irraa dabarsitan isiniin jennaan. Nutillee gaaffii isin maallaqa isin nutti ergitan karaa amanamummaa ta'een isiniif erginee jirra. Kanaaf immoo guddaa galatoomaa ulfaadhaa isiniin jennaa. Bakka jiraattanitti nagaan isiniif baay'atu ulfaadhaa isiniin jennaa. Maqaa koree kanaatiin maal jennaan koreen kun walumaa gala guddaa galatoomaa ulfaadhaa isiniin jennaa. Ulfaadhaa isiniin jennaa. Koominiitiin Albertaarra jirtan hawaasni Masiriirra jirtan biyyoota garaagaraa kan jettan hundi keessan guddaa galatoomaa ulfaadhaa waan isin eebbisuu jenna. Ulfaadhaa.